Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo egaa haalli mana kootii kutaa lammaffaan isaa kana fakkaata. Kinooti haala kanaan qorqoorroon isaa xumurameetiin hin jira jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kana qorqoorroon xumuramee jira. Egaa wanni hundumtuu akka ofii barbaadaniittis nama xumuramuu baatu haala rabbi jedheen nama xumuramuu danda'a. Kanaafuu anis kanuma sababeeffachuun kun haala kanaan xumuradheetiin jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa namoonni hedduun warroonni akkuma viidiyoo kiyya darbe keessatti isiniin jedhe wanti kamiyyuu wanti hin xumuranne wanti hin dhumanne tokko hin jiru. Biyya ofii keessa ta'aniitis waan qabaniin hojjetachuun ni danda'ama. Qabaatan qofaa fi miti isiniin jedha. Ani haala kanaan xumuradheetiin jira. Dhiifama funyaan kiyya immoo qofaatu haala qilleessatiin wal qabatee qofaan jechuudha. Funyaan na ukkaamse waan ta'eef isa sanii fi malee haala gaariidhaan jechuudha. Kinoo kanan mana xumuradhe. Egaa asirratti gorsa xiqqoo takka wanni isinii qooduu barbaadu asiin mucaan kiyyas jira. Gorsa xiqqoo waan isinii qooduutii barbaadu tokko jira. Warroonni mana hin xumuranne ani kanaaf hin taa'aa jira. Balbalatu naafi axiriitu naafi jettanii teessanii yoo teessan taa'a rakkoo hin qabu. Teechumni amma xumuratanitti yoo namaaf mijate garuu namaaf mijachuu baatanii tasa galan taanan waggaa baay'ee turanii tasa kan galan waggaa 2 waggaa 3 turanii lafa bitatanii akkuma koo kana jalqabatanii kan galan isa xumuranna jedhanii ta'u kan deebi'anii hedduutu jiru. Isa sanirra immootu asitti waan ta'e biyya ofii keessatti galanii hojjechuudhaaf dura itti yaadanii waan hojjetamuu qabu hojjechuudha jechuudha. Amma yeroon ammaa yeroo toleedha. Yeroo akka duriitii miti. Yeroo itti bilbilaanis hojjechuu dandeenyu, wal jajjabeessuu dandeenyudha. Maallaqa bilbilaanis itti argachuu dandeenyudha jechuudha. Maaliif jennaan yoo hojjetan wanti hundumtuu hojiidha jechuudha. Namoonni hedduun yuutuubii kana kan tuffatanis jiru. Kan immoo biyya alaa keessa biyya namaa mana namaa keessa gaafa ta'an hojjetanii gaafa biyya ofii galan immoo niitoorkii sababeeffatanii haala jireenya sababeeffatanii kan badan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaaf immootu nuti immoo haala kanaan hojjechaa muudannoo qabnus isiniif qooda isiniif hojjechaatiin jira jechuudha. Egaa kuni baay'ees namaafis barumsa ta'uu baatu yookaan immoo haasaas ta'u keessatti waa qaba jechuudha. Nama dhaggeeffateef nama hubateef nama jireenya ofii fooyyessuu barbaaduu fi haasofni bu'aa qaba jechuudha. Gaafa haasaa nama dhaggeeffatan waa baratu waa hubatu. Kanaafuu warreen na dhaggeeffatan akkasuma warreen na daawwattanis waa hedduu narraatii barachuutii dandeessu jedhee abdii guddaan qaba. Gara fuulduraatti kana ol jechuudha. Kana oli waan baay'ee wajjiniin hojjechuu yookaan immoo dabarsuutii dandeenya. Akkasuma xiqqaarraa ka'anii akkamitti akka guddaa gahan yeruma tokkoon guddaarra xiqqaarraa ka'anii gara guddaa deemuun hammam akka faayidaa qabuu fi hammam akka jireenya namaa ho'isu. Fakkeenyaaf nuti warroonni bultii qabnu keessattuu daa'imman qabnu biyya namaa kana keessa deemnee gaafa mooyyuu waan nu xumuramuu dide ammas daa'ima keenya san bultii keenya san gannee gaafa deemne bultiin keenya sun nu jalaa fashalaa jechuudha. Qilleessi nu jalaa nam'a jechuudha bultii keenya kana. Gaafa immoo bultii keenya bira teenye waan xixiqqishuu tanaan bareeffanne booda mootu guddaatti siquu dandeenya jechuudha. Inni guddaan maalidha? Waliigalteedha. Qabeenyi immoo waliigaltee balleessa jechuudha. Meeqa keenya kan abbaa manaa keenya waliigaltee qabu jennee yoo of gaafanne namoota muraasa jechuudha. Namoonni bultii ofiitiin waliigaltee qabaatanii hojjetan. Egaa ani kanuman isin gorsa bultii keessan keessatti cimtuu ta'anii hojjechuudhaaf xiqqoorraa ka'anii guddaarra ga'u malee ammuma tana guddaa argachuudhaaf biyya namaa lakkaa'uun yookaan biyya namaatti deddeebi'uun bultii ofii gatanii jireenya ofii gatanii daa'ima ofii gatanii nama hin barbaachisu siniin jedha. Warroon immoo eessatti bitatta'ee
kaaree meetirii meeqa bitattee nan barbaadaanis warreen jettanis jirtu jechuudha koomentii keessan nan laala. Egaa isas gaaf tokko jechuudha isiniif viidiyoo hojjechuutii nan danda'a jechuudha. Egaa amma kuni asallaadha. Asallaa dooshaa jedhama. Warreen bitachuu barbaadan amma iddoon nama bitadhee jiru kana irratti jechuudha. Lafti duwwaan karaa 4,300 akkasuma karaa isaa achittis jira jechuudha. Yoo tuffachuu baata fakkeenyaaf namoonni hedduun baadiyyaadha qarqara baadiyyaati jedhanii qarqara magaalaa jedhanii tuffatu jechuudha. Kuni magaalaa ta'aatii deema jechuudha guddachaatii deema booda laftiin argamu jechuudha. Umurii keenya biyya namaa itti fixuu ta'a waan arganne bitannee irratti ijaarranne suutaan guddachuudha jechuudha. Akkuma magaalaa suutaan guddattu nutis immoo suutaan guddanna jechuudha. Suutaan irratti ijaarrachaa kan arganneen kan walitti fidannee xumurannee keessa ta'a bareeffachuu ni dandeenya jechuudha. Bultiin keenyas akkuma gaafa bira teenyu o'u jireenyi keenya inni kunis jechuudha qabeenyi keenyas wanni hundi harkatti nuu galaa deema jechuudha. Gaafa garuu waan xiqqishuu tana dhiisnee guddaa barbaadu deemnu xiqqishuu tanas hin dhabna guddaa sunis walitti nu dhufuu jechuudha. Egaatii kana fakkaata gorsa koo kanarraa waa xiqqishuu hubattan jedhee abdii guddaatii nan qaba. Galatoomaa ulfaadhaa warri nu daawwattan warri nu dhufaana turtanii hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja warreen nafaana turtanii haga ammaatitti jechuudha na jajjabeessaa jabaadhu abbaa xumurattaa warreen naan jettan ani immoo kanarraan gahee jira akkuma humnaatitti jechuudha wanni hundumtuu kan deemamu akka eebeluu sirbaa morma nama jallisaa sanii akka eebeluutitti osoo hin taane akka mataa kiyyaatitti gaafan deeme wanti hundumtuu anaaf sirrata jechuudha. Hiriyaan diya ala deemtee mana ishii yoo xumuratte ani immoo mana biyyuma koo keessa taa'ee xumuradha. Kanaafuu akkuma ofiitti xumuratu wanti nama rakkisu tokkollee hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Wanni hundumtuu akkuma dura isiniin jedhe haala ofiitiin dandeettii ofii ilaalanii sammuu ofiitiin waan harkaa qabanii socho'u malee eebeluu sallaalaniitii miti kan socho'anii. Egaa kana fakkaata hiriyaan ofii biyya namaa yoo deemte anis akka hiriyaa tiyyaa ta'uu qaba jennee biyya ormaatitti gaafa umurii keenya fixne nuti immootu jechuudha sammuu namaatiin deemaa irra malee sammuu keenyaan deemaa hin jirru jechuudha. Gaafa sammuu keenyaan deemne immoo wannuma xiqqishuu tanatu guddaa nuuf ta'ee nuuf guddataa. Kanaan isiniin jedha waan inni guddaan of amansiisanii amantummaa guddaadhaan hojjechuu biyya keessas akka hojiin jiru beekanii ofitti amananii waliigalteedhaan hojjechuu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa waan na dhaggeeffattaniif isiniin jedha.